Yeroo baay'ee guyyaan xumuraa gaheera. Addunyaanis baduuf yeroo muraasatu hafe ergaa jedhu dhageessaniirtu ta'a. Qophii keenya har'aatiinis wanta dhageessan kana caalaatti isiniif kan mirkaneessudha. Keessattuu namootni amantaa kiristaanaa hordoftan wanta kana yommuu dhageessan rifachuu irra dabartanii aaruun keessan hin oolu. Dhaabbanni fiilmii addunyaa keenyaa beekamoon Hooliwud fiilmiiwwan amantaa balleessan akkasumas kan arrabsan itti dabalees dhaloota amantaa malee hambisuu dandeessisan erga hojjetanii addunyaatti mul'isuu jalqabanii turaniiru. Miidiyaatti fayyadamuun dhaloota karaa sirbootaa fi fiilmiiwwan isaaniin karaa dukkanaatti oofuun isaaniif kan jalqabaa ta'uu baatullee tibbana kana garuu fiilmiin isaan hojjetanii uummataaf dhiyeessuuf deeman fiilmicha ilaaluuf dhiisaatii waa'ee isaa dhagahuun qofa baay'ee nama rifachiisa. Kana dura fiilmii isaanii The Simpsons jedhamu irratti waaqa akka aaruu fi nama rukutuutti hojjechuun isaanii ni yaadatama. Amma immoo hojii isaanii namoonni 260,000 ol ta'an mormanii mallattoo walitti sassaaban kan ta'e fiilmii haaraa gadhiisuuf karaarra jiru. Wanti kun akkamitti osoo hin mul'atin mormiin kun hundi irra ga'a jechuu ni dandeessu. Deebii isaas qophii keenya har'aa irratti argattu. Turtii gaarii. Mata dureen fiilmichaa Haabit jedhama. Fiilmii kana irratti Kiristoos dubaraan bakka bu'ee hojjetama. Kana qofa miti. Fiilmicha irratti Kiristoos taatee kan hojjettu dubara wajjin walitti dhufeenya jaalalaa kan qabdudha. Seenaan fiilmichaas akkanatti jalqaba. Dubartiin araada qoricha nama adoochuun qabamte tokko jireenya isheetiin balaa adda addaa irra buutee booda irrattis Kiristoos wajjin wal baruun yommuu ishee balaa irraa bilisa ishee godhu agarsiisa. Kiristoos wajjin wal bartee balleessaa araada ishee kanarraayis wayyaa monoksee uffachuun yommuu dhokattu ni agarsiisa. Fiilmii kanarratti akka Kiristoos taatee kan hojjettu dubara lammaffaa sirbaa Maayikil Jaaksan yommuu taatu, fiilmicha irrattis Kiristoos dubara ta'ee dubara biraa wajjiniin yommuu wal quunnamtii qabu ni mul'ata. Fiilmiin kun waaqa eenyutu dhiira qofa godhe jechuun kan jalqabame yommuu ta'u, namoonni hedduun garuu fiilmiin kun akka hin mul'anneef wantoota garaagaraa hojjechaa jiru. Kana keessaa isinii tokko mallattoo walitti guuruu yommuu ta'u, kanaanis namoonni 260,000 ol mallattoo isaanii fiilmiin kun akka hin mul'anneef walitti qabaniiru. Biyya keenya dabalatee biyyoota addunyaa hedduu keessatti cidha saala wal fakkaatu seeraan akka nama adabsiisu barreeffamee jira. Seera kana cabsuufis addunyaa keenya irratti wantoonni adda addaa hojjetamaa jiru. Kana duras fiilmii tokko irratti ergamoonni waaqaa akka walqunnamtii saalaa wal fakkaatu wajjin raawwatan fakkeessanii hojjetaniiru. Kana hunda duuba garuu dhaabbata beekamoo fiilmii addunyaaf dhiyeessu tokko osoo hin kaasin darbuun hin danda'amu. Innis Netflix jedhama. Fiilmiiwwan kana fakkaatanii fi dhaloota balleessaa jiran hedduu oomishuudhaan ni beekama. Keessattuu warri magaalaa jiraattan dhaabbata kanarraa akka of eegdan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Fiilmonni amantaa irratti hojjetaman kitaabaa fi seenaa dhugaa irratti hundaa'uun kan hojjetaman yommuu ta'u, Daayirektarri fiilmii Haabit kun garuu waa'ee dubara Kiristoos kanaa abjuun akka arge ni dubbata. Fiilmichi sirba jeenarii rook jedhamuun kan qindaa'e yommuu ta'u, namoota hedduu birattis fudhatama qabaachuuf jecha akkas godhaniiru. Hooliwud kana hunda raawwachaa kan jiruuf tokkoffaa madda galii isaanii guddaa waan ta'eef yommuu ta'u, lammaffaa fi inni ijoon garuu dhaloota dhufu amantaa irraa bilisa godhanii karaa dukkanaatti oofuudhaaf akka isaanitti toluufi. Namootni hedduun bakka lamatti qoodamuudhaan lolaa fi dubbii cimaa taasisaa yeroo inni itti gadhiifamu eegaa jiru. Isin hoo fiilmiin kun yommuu bahu ni ilaaltu moo ni mormitu? Keessattuu biyyi keenya iddoo hedduutti intarneetii waan galchiteef namoonni hedduun haala salphaadhaan mana ta'anii fiilmii kana argachuu ni danda'u. Keessattuu dhaloonni haaraa walitti dhufeenya isaa kitaaba fi amantaa irraan addaan kutee gara bilbilaa fi intarneetitti dabarseera. Nutis qophii kana hojjechuun kan nu barbaachiseef ijoollee keenyaa fi dhaloota itti aanu haala kamiin qabuu fi
barsiisuun akka nurra jiru dhaabbannee akka ilaalluu fi gochoota badaa akkanaa irraa Waaqni akka nu eegu kadhachaa qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Nagaatti.